waa'ee hafuura qulqulluu gaafa dubbatu hafuurri qulqulluun wanta yookaan tink isa jennutu hin ta'ini parsan akka inni ta'e eenyummaa akka inni qabu eenyummaa guutuu akka inni qabu ifatti nutti dubbataa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu hafuurri qulqulluun akka namoonni baay'een jedhan itti tilmaaman akka namoonni baay'een itti shallaganitti qilleensa yookaan gugee yookiin immoo humna wayii osoo hin ta'ini hafuurri qulqulluun waaqaadha. Waaqaadha. Parsan gaafa jennu waaqaadha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Dubbii kana hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 3 kaaftanii guutummaatti yoo ilaaltanii kutaa kana keessatti waa'ee Anaaniyaa fi Saaphiraati kan inni haasa'u. Anaaniyaasii fi Saaphiraan ergamoota Waaqayyoo gidduutti soba akka isaan soban. Sobni sun soba ergamootaa yookaan immoo soba nama wayii ta'e otoo hin ta'in soba hafuura qulqulluu akka ta'e. Hafuurri qulqulluun immoo Waaqayyoo akka ta'e kutaa sana keessatti ifatti nutti dubbataa jechuudha. Phexros yommus Anaaniyaasiin akka ati hafuura qulqulluu sobduuf lakkoofsa 3 akka ati hafuura qulqulluu sobduuf horii araddaa keetti gurgurte keessaas akka dhofkattuuf maaliif seexanni yaada kee keessa guutee ittiin jedhe. Gadi bu'atanii lakkoofsa 4 irra yoo dubbistan immoo qabeenyi kee kun utuu ati hin gurguriin kan kee ture erga gurgurtees horichi harka kee keessa jira mitire attamitti garaa kee keessatti kana maltere ati namoota sobde miti ilaala dhaggeeffadhaa. Ati maal sobde miti? Namoota sobde miti Waaqayyoon sobde malee. Lakkoofsi 3tti ati akka hafuura qulqulluu akka sobduuf maltu yaada kee keessa guuteedha. Lakkoofsi 4 irra immoo ati namoota sobde osoo hin ta'in Waaqayyoon sobdee jedha. Kanaafuu hafuurri qulqulluun maali kan jedhu irraa kaane jechuudha. Waaqayyoodha yookaan immoo waaqa kan jedhu irraa kaanaa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf hafuurri qulqulluun akkuma Waaqayyo Abbaa fi akkuma Waaqayyo Ilma waaqa guutuudha. Isaanii gadis isaanii olis miti jechuudha. Hafuurri qulqulluun qaama sadan tokkummaa yookaan immoo tiriinitii yookaan sillaasee jennu keessaa tokko kan ta'e bifa garaagaraatiin kan mul'ateedha. Fakkeenya bifa gugeetiin, bifa abiddaatiin, bifa bishaaniitiin, bifa duumessaatiin, bifa garaagaraatiin kan mul'ateedha jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu bifa gugee, bifa bubbee, bifa qilleensaa, bifa ibiddaa fi wantoota garaagaraatiin kan mul'ate yoo ta'e illee hafuurri qulqulluun wantoota otoo hin ta'in waaqa akka ta'e sagaleen Waaqayyoo gadi fageenyaan nutti dubbataa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu eenyummaa hafuurri qulqulluu gaafa kaasnu hafuurri qulqulluun beekumsaa fi ogummaa mataa isaatii akka inni qabu sagaleen Waaqayyoo nutti dubbataa jechuudha. Hafuurri qulqulluun beekumsaa fi ogummaa mataa isaatii akka inni qabu. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 27 hanga 28 tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 10 hanga 11tti ilaaluu dandeenya jechuudha. Lammaffaa irratti miira qaba. Hafuurri qulqulluun eenyummaa isaa kan nu agarsiisu ogummaa qaba, beekumsa qaba. Lammaffaa irratti immoo maal qaba? Miira qaba. Miira qaba gaafa jennu akkuma Waaqayyo Abbaa, akkuma Waaqayyo Ilma yookiin akkuma namaa hin gaddaa, hin gammadaa jechuudha. Miirri isatti dhaga'amaa jechuudha hafuura qulqulluutti. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Fakkeenyaaf cubbuu amantoonni hojjetanitti ni gaddaadha. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 10 yoo ilaaltan ifatti ni argattu jechuudha. Amantoota ni jaallata. Miira jaalalaa kenna. Miira gaddaa, miira komii, miira imannaa qabaa jechuudha. Haleluuyaa. Inni kun immoo maal isaa agarsiisa? Eenyummaa yookaan parsanalitii hafuura qulqulluu kan nu agarsiisudha jechuudha. Cubbuu amantoota hojjetanitti ni gadda. Amantoota ni jaallata. Kunis amantoonni walii isaanii akka jaallatan jaalala guddaa sana walii isaaniitiin akka qabamaniif gochuudhaaf jechuudha. Roomee boqonnaa 15 lakkoofsa 30 dhaqxanii kallattiidhaan ilaallachuu dandeessu. Sadaffaa irratti kaayyoo fi hojii mataa isaatii qaba. Kaayyoo fi hojii mataa isaatii gaafa jennu fedha mataa isaatii qaba jechuudha. Wiil isa jennu. Hafuurri qulqulluun akkuma Waaqayyo Abbaa, akkuma Waaqayyo Ilmaa wiilii qaba yookiin immoo fedhii mataa isaatii qaba. Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmii fi Waaqayyo Hafuura Qulqulluun waaqa tokko garuu qaama garagaraati. Haa ta'u iyyuu malee
dhimma tokko irratti gargar baaftanii qooduu hin dandeessan. Fakkeenyaaf Waaqayyo biyya lafaa uumuu jaallate. Yesuus Kiristoos immoo biyya lafaa kana uume. Hafuurri qulqulluun immoo riviildi godhee jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo dhala namaa fayyisuu jaallate. Yesuus Kiristoos aarsaa dhala namaa sababii cubbuutiif qabu sana kan falee dhala namaa fayyise. Hafuurri qulqulluun immoo wanta sana riviildi godhee jechuudha. Kanaafuu hafuurri qulqulluun Waaqayyo Abbaan, Waaqayyo Ilmi gargar ba'anii kan ilaalaman otoo hin ta'inii Waaqa akka ta'an akkuma kana aangoo walqixa, aaboo walqixa akka ta'e akka isaan qaban sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Keessattiyyuu hafuurri qulqulluun akkuma Waaqayyo Abbaa, akkuma Waaqayyo Ilma maal qaba jechuudha? Wiilii yookaan fedhii mataa isaatii qabaa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kennaa hafuuraa eenyuuf akka kennu ilaalee beekaa jechuudha. Hadda baasee tokkoffaa Qorontos 12:11 ilaaluu dandeessu. Amantootaaf akka fedhii isaatiitti kennaa kennaadha. Kanaafuu Waaqa guutuu ta'uusaa nutti agarsiisa. Hojii fi karaa amantootaaf qajeelcha mataa isaatii kenna. Hojii ergamootaa boqonnaa 16:1 irratti ilaaltanii qajeelfama amantootaaf akka kennu, jireenya amantootaa keessatti qajeelfama mataa isaatii akka inni kennu sagalee Waaqayyoo nutti dubbata jechuudha. Kanaafuu inni Waaqa jennaan. Waaqa ta'uu isaatiif ragaa guddaan yookaan immoo jala murree inni Waaqa kan nu jechisiisuu fi wantoota amala Waaqayyoo ibsan qabaachuu isaati. Isaan kunis wantoota gurguddoo afuridha. Wantoonni amala Waaqayyoo ibsan namaaf kan hin qoodamne, namni qabaachuu kan hin dandeenye, namni yookiin ergamoonni qabaachuu kan hin dandeenye, Waaqayyo Abbaan, Waaqayyo Ilmi, Hafuurri Qulqulluun qofti kan isaan qaban amala waaqummaati yookaan immoo amala waaqayyummaa Waaqayyoo agarsiisanidha. Isaan kun arfanuu maal inni tokko hunduma beekuudha. Hunduma beekuu, omnipotent, omnipresent. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Bakka hundumatti argamu, waan hundumaa danda'u. Galanni guddaan Gooftaadhaaf haa ta'u. Bara baraan jiraachuudha. Bara baraan jiraachuudha. Isaan kana caqasa wajjin isinii kaa'eera. Waan hundumaa beekuudha. Tokkoffaa Qorontos 2:10-12 Hafuurri Qulqulluun paarshaalii yookaan sampaartii ta'e wayii kan beeku otoo hin ta'in guutummaa dhimmoota addunyaa kanaa kan beekuudha. Waan hundumaa beeka. Akkuma Waaqayyo Abbaa hundaa ol waan hundumaa danda'a. Bakka hundumatti si'a tokko yookiin yeroo tokko yeroo wal fakkaataatti bakka tokkotti bakka garaagaraatti si'a tokko argamuu danda'a. Bara baraan jiraata jechuudha. Wantoonni kun amala dhalli namaa hin qabne, amala namni yookaan uumamni kan biraan Waaqayyo irraa qooddachuu hin dandeenye, amala Waaqayyo qofti qabuudha jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu Hafuurri Qulqulluun maalii jennee bira darbina jechuudha? Hafuurri Qulqulluun Waaqaa jennee bira darbina jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Hafuurri Qulqulluun kaayyoo fi hojii mataa isaatii qaba. Kanaaf hojii inni hojjete uumama keessatti, jireenya amantootaa keessatti, wantoota har'ayyuu jireenya keenya keessatti, tajaajila keenya keessatti hojiin Hafuurri Qulqulluun hojjetu maalinni jechuudha? Mul'ataadha yookaan ifaadha jechuudha. Akkasuma ammas Hafuurri Qulqulluun amantoota hidhachiisuudhaan akka isaan yeroo hundumaa humna godhatanii Waaqayyoof hojjetan, akka isaan yeroo hundumaa humna godhatanii fuula Waaqayyoo deddeebi'an gargaaraa jechuudha. Luqaas 24:49 ilaaluu dandeessu jechuudha. Karaa garaagaraatiin gaafa ilaallu Hafuurri Qulqulluun hojii yookaan immoo hojjetaa ta'uusaa, Waaqa ta'uusaa kan nutti agarsiisu. Hafuurri Qulqulluun yeroo hundumaa hojiirra jiraachuusaati. Fakkeenyaaf jalqaba irratti yookiin irratti yoo ilaalle seenaa uumamaa keessatti Hafuurri Qulqulluun qooda fudhateera. Seera uumamaa boqonnaa 1:26tti Waaqayyo yeroo dubbatu kottaa akka bifaa fi akka fakkeenya keenyaatti nama hin uumnaadha. Kottaa kan jedhu sun singularii utuu hin ta'in pirulariidha. Lakkoofsa baay'ee agarsiisa. Kan jechaa jiru Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilma, Waaqayyo Hafuurri Qulqulluudha. Kanaafuu sirna uumamaa irratti Hafuurri Qulqulluun qooda fudhateera jechuudha. Kana qofayyuu immoo otoo hin ta'in namni uumamee nama ta'ee jiraataa ta'ee lubbuu godhatee akka inni deddeemuu fi Hafuurri Qulqulluun qooda qabaa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Dhalachuu Yesuus Kiristoos keessatti ga'ee guddaa qaba. Hafuurri Qulqulluun Yesuus golbobuudhaan akka Yesuus ulfaa'u
yookaan immoo Maariyaam Yesuusin akka ulfooftu gochuu, Yesuusin akka golbubamu, cubbuun dhala namaa karaa Maariyaam akka Yesuusitti hin darbine gochuu, akka inni dhalatu gochuu, wantoota garaagaraatti waan bal'aa kaasuu dandeenya. Kanaafuu dhalachuu Yesuus keessatti illee qooda mataa isaatii, ga'ii mataa isaatii qabaa jechuudha. Guddachuu Yesuus, tajaajila Yesuus tajaajila keessattis hafuurri qulqulluun ga'ee mataa isaatii qabaa jechuudha. Kana duwwaa otoo hin ta'in tajaajila Yesuus Kiristoos tajaajila duwwaa yookaan immoo tajaajila Yesuus Kiristoos hojii Yesuus Kiristoos hojjete duwwaa otoo hin ta'in hojii ergamootaa keessatti illee tajaajila ergamootaa keessatti illee tajaajila namootaa keessatti illee har'allee tajaajila koof tajaajila keessanitti illee hafuurri qulqulluun hojii hojjechaa akka turee fi hojjechaa akka jiru sagalee Waaqayyoo ifatti nutti dubbataa jechuudha. Barreeffama macaafa qulqulluu barreessuu keessatti lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17 gaafa laaltanii hafuurri qulqulluun qooda akka inni qabu namni cimina isaatiin dandeettii isaatiin kutaa kana barreessuu yookaan macaafa qulqulluu kana barreessuu akka inni hin dandeenye hafuurri qulqulluun kallattiidhaan nama fayyadamee barreessuu macaafa qulqulluu keessatti illee qooda yookaan ga'ee akka inni fudhate sagalee Waaqayyoo nutti dubbataa jechuudha. Inni kan biraan kennaa hafuuraa kennuudhaan harjaa ta'uudhaan doonar ta'uudhaan galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kaleessas har'as boris hafuurri qulqulluun kennaadha jechuudha. Kutaan jalqaba isinii kaasee ilaaleera kutaa kana tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 11 jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Inni kan biraan dhugaa hundumaa nama barsiisuudha. Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 8-15tti hafuurri qulqulluun warra amantoota hin ta'in sababii cubbuutiif sababii yakka isaaniitiif akka isaan ceepha'u amantoonni warri Yesuus Kiristoositti amanan immoo dhugaa beekuutti akka isaan guddatan akka inni godhu dhugaa hundumaa akka inni barsiisu nutti dubbataa jechuudha. Dhumarratti warra isaaf qullaa'aniif ni kadhata. Roomee boqonnaa 8:26-27tti ilaaluu dandeessuu jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyo abbaa keenyaaf haa ta'u. Maal godhaa warra isa amanataniif warra isaaf jiraatan warra isaaf fo'ataniif maal godha jechuudha hin kadhataa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Jireenya manaa keessatti immoo gooftummaa Yesuus Kiristoos dhugaa ba'uudhaan hojii hafuura qulqulluun ammaaf lafa kana irratti hojjetu keessaa inni ijoo fi hangafaa sana ta'uudhaan hadda dureedhaan jireenya amanaa keessatti eenyummaa Yesuus Kiristoos dhugaa ba'aa jechuudha. Armaan olitti yookaan jiirratti dhugaa hundumaa nama barsiisa kan jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 8 kaasee kan jiru yoo ilaalle kutaa sana keessatti hafuurri qulqulluun hojii akkamii akka inni hojjetu ifatti nutti dubbataa jechuudha. Lakkoofsa 8 irraa kaasee hin dubbisaa akkana jedha. Inni yommuu dhufu waa'ee cubbuu laalaa, waa'ee qajeelummaa, waa'ee firdiis, waa'ee biyya lafaa in hubachiisa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Waa'ee cubbuu, waa'ee firdii, waa'ee qajeelummaa, waa'ee biyya lafaa maal godha jedhaa isaan hubachiisa yookaan isaan barsiisaa jedha. Hafuurri qulqulluun jireenya keenya keessatti hiika sirrii, hiika bareedaa kana fakkaatan kan inni kennu jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu eenyummaa jireenya keenyaa keessatti jireenya keenya raawwannee isaa kennuudhaan, jireenya keenya raawwannee isaa laachuudhaan, jireenya keenya raawwannee isaaf abboomsisuudhaan hafuurri qulqulluun akka nu gaggeessu, karaa akka nutti agarsiisu, daarekshinii akka nutti agarsiisuu fi hafuura qulqulluudhaaf bitamu, hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamuutu nurra jiraataa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanarra nuti walii wajjin ilaalle amma yoonaatti hafuurri qulqulluun waaqa akka inni ta'e akkasuma amala waaqummaa bakka hundatti argamu, waan hunduma danda'u, waan hunduma beeku, yeroo tokkotti bakka hundumatti argamu akka inni danda'u. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Jireenya keenya keessatti immoo karaa garaa garaatiin akka inni mul'ate garuu waaqa akka inni ta'e hafuurichi kun hafuura Waaqayyoorraa kallattiin kan arganne akka ta'e sagalee Waaqayyoo gadi fageenyaan nu barsiisaa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu waa'ee hafuura qulqulluu gaafa kaafnu hafuurri qulqulluun dhugaa hundumaa nu barsiisa.
biyya lafaa kanarratti warra aalaan mucucaatan, warra axareera yaada namaatiin olii gadi harkifaman, warra luugama hin qabne, jireenyi isaanii luugama hin qabne, abbaan argate ka'i deemi jedhanii abbaan argate ka'i taa'i jedhuun utuu hin ta'ini, aniif isin warra hafuurri qulqulluun gaayid nu godhu, warra hafuurri qulqulluun karaa nutti agarsiisu, warra hafuura qulqulluun gara dhugaa beekutti, gara qixa safara Kiristoositti nu guddisuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu hafuurri qulqulluun Waaqayyoodha. Hafuurri qulqulluun amala qaba. Hafuurri qulqulluun eenyummaa mataa isaatii qaba. Hafuurri qulqulluun ofii isaatii Waaqayyo mataa isaatii beekumsa qaba, ogummaa qaba, miira qaba, kaayyoo fi hojii mataa isaatii qaba. Kan hundumaa immoo kan inni irratti hojjechuu barbaadu mukarratti yookaan bineensa yookiin beelada irratti miti, dhala namaa irratti, anaa fi isin irratti. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu laphee keenya bannee, jireenya keenya bannee, namummaa keenya guutummaatti saaqnee yookaan bannee hafuura qulqulluu jireenya keenyatti gaafa simannu isaan gaggeeffamuu jalqabnaa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Gaafa hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamnu immoo ijoollota Waaqayyoo taana. Gaafa ijoollota Waaqayyoo taanu immoo wanti Waaqayyo qabu hundumtuu kan keenya ta'aa jechuudha. Kanaaf obboloota koo bakka jirtan, lafa jirtan, haala keessa jirtan keessa dhaabbadhaati. Hafuurri qulqulluun keessa waan jiruuf, hafuurri qulqulluu laphee keessan keessa waan jiruuf, isin isa waan dhageessaniif, inni waan isin dhaga'uuf, inni barsiisaa keessa waan ta'eef, hafuura qulqulluudhaan bitamuudhaan, hafuura qulqulluutti qabamuudhaan, hafuura qulqulluu wajjin walii galuudhaan, hafuura qulqulluu wajjin ba'anii galuudhaan, hafuura qulqulluu jireenya ofii keessatti moosisuudhaan, haleluuyaa, bara baraan ija buusaa jiraachuu, bara baraan boqochaa jiraachuu, bara baraan aara galfachaa jiraachuun hin danda'amaa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu barumsa keenya guyyaa har'aa keessatti waa'ee hafuura qulqulluu, akkamittiin hafuura qulqulluutiin akka gaggeeffamnu, hafuurri qulqulluun eenyummaan isaa maali, macaafni qulqulluu waa'ee hafuura qulqulluu maal jedhaa kan jedhu gadi fageenyaan walii wajjiniin ilaalleerra. Barumsa keenya kutaa itti aanu keessatti hafuura qulqulluu fi jireenya amantootaa walii wajjiniin ilaalla. Jireenya amantootaa keessatti macaafni qulqulluun isatti kan amanan hundumtuu jireenya bara baraa qabaataniif isaan jaallate warra jedhu sana hundumaa ijoollota Waaqayyoo akka ta'aniif immoo hafuura qulqulluu keessaan itti dhangalaaseera jedha. Kanaafuu hafuurri qulqulluun har'as ta'ee borus bara baraan waan hojjetuu fi isa hojjetu sana keessa keenyatti michoomsineetu jireenya keenya keessatti akkamittiin firoomsina, akkamittiin itti of laanna, akkamittiin hafuura kanaan masakamna, akkamittiin hafuura kanaan gaggeeffamnee jireenya boca qabu, jireenya hija qabu, jireenya kallattii qabu jiraanna kan jedhu waliin wajjiniin itti fufnee kutaa itti aanutti barannaa jechuudha. Isa dhageenye kana Waaqayyo Gooftaan keenya nuuf haa eebbisu. Waa'ee hafuura qulqulluu waliin wajjiniin ilaalla. Hafuura qulqulluu gaafa barannu barachuu duwwaa utuu hin ta'in dhaga'uudhaan laphee keenya gara sanatti harkisuun, yaada keenya gara sanatti harkisuun, addunyaarraa fo'amuudhaan isaaf jiraachuutu nurra jiraataa jechuudha. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Kana Waaqayyo Gooftaan keenya nu gargaara. Itti fufnee kutaa itti aanu guyyaa boruu waliin wajjiniin baranna. Haleluuyaa. Hamma waliin wajjin sagalee kanarra dhaabbannee waliin wajjiniin kadhanna. Hafuura qulqulluudha baranne. Hafuurri qulqulluu baranne kun jireenya keenya irratti akka inni mul'atu, jireenya keenya irratti forwaardi akka inni ta'u, jireenya keenya irratti akka inni ifatti mul'atu, hafuurri qulqulluun tajaajila keenya irratti akka mul'atu, hojii keenya irratti akka mul'atu, mana keenya irratti akka mul'atu waliin wajjiniin kadhannaa jechuudha. Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu, maqaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Hafuura qulqulluu ammayyuu ati hojjetaa keenya nu wajjiniin biyya lafaa keessa jirta. Nu wajjin biyya lafaa keessa deddeebitaa jirta. Nu wajjiniin biyya lafaa keessa jiraachaa jirta. Biyya lafaa keessa qofa otoo hin ta'in nu keessa jirta. Sababii keenyaaf biyya lafaa kana keessa jirta. Haleluuyaa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fedhiin kee jireenya keenya irratti haa raawwatu. Namummaan keenya foonii, miirri keenya foonii, hafuurri keenya foonii maqaa Yesuus Kiristoosiin iddoo gadaa lakkisu. Yeroo hundumaa akeeka kee keessa, ajandaa kee keessa, hawwii kee keessa, fedha kee keessa jiraachuu akka dandeenyuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin gargaarsi addaa si biraa nuuf haa baay'atu. Arraba keenya qari, gurra keenya qari, laphee keenyarraa uurrii kaasi, sammuu keenyarraa uurrii kaasi. Dukkanniif hojiin dukkanaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kaabaaf kibba ba'aaf lixarraa dhiyoodhaa fagoodhaa galaanarraa qilleensarraa dacheerraa
holqawwanirraa kattaawwanirraa lubbu qabeeyyiirraa lubbu dhabeeyyiirraa obboloota mormuu kan barbaadan obboloota danquu kan barbaadan machi afuura amootaa maqaa Yesuusin haa qaana'an afuura qulqulluu akkan dhageenye afuura qulqulluudhaa akkan abboomamne afuura qulqulluudhaa akkan bitamne afuura qulqulluudhaa ishee akkan jenne afuura qulqulluun duratti mo'ichaan akkan arganne kan nu gochaa jirtan maqaa Yesuus Kiristoosin raawwadhaatii dhahamaa afuurri qulqulluun nurratti haa hojjetu mana keenyatti haa hojjetu bultoo keenya irratti haa hojjetu ba'uu galuu keenya irratti haa hojjetu afuurri qulqulluun nurratti hojjechuudhaa kan ka'e balballoo ji'aaraan nurratti haa banamu hidhaan nurraa haa hiikkatu milikkinni danqaan milikkinni hidhaan nurraa haa hiikkatu faanni keenya tarkaanfatee gara eebbaatti gara boqonnaatti haa deemu kana hundumaa waan gootuuf ulfaadhu afuura keetiin nu gargaara laphee keenya keessatti dhangalaasi obboloota koo sagalee kana dhaggeeffatan fagoo dhiyoo ta'anii biyya keessa biyya alaa haala mijatu haala mijanne keessa ta'anii sagalee kana dhaggeeffachaa kan jiran hundumaaf qixa isaan jiran lafa isaan jiranitti maqaa Yesuus Kiristoosin gargaaraa kan ta'e tumsa namaa kan ta'e fira namaa kan ta'e afuurri qulqulluun dadhabaa lafaa kaasee cimaa kan godhu dhuka namaa kan jabeessu maqaa Yesuus Kiristoosin jireenya keenyatti haa dabalamu jireenya obboleessa keenyaatti haa dabalamu jireenya obboleettii keenyatti haa dabalamu jireenya kootti haa dabalamu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin afuurri qulqulluun nurratti ijaa godhatu ija afuura qulqulluun nurratti haa mul'atu ijji isaa jaalalaa kabajaa wal dhaga'uudhaa bomamuudhaa of bituudhaa gad of qabuudhaa kun hundumtuu maqaa Yesuus Kiristoosin jireenya koo irratti haa raawwatu jireenya obboloota koo irratti haa raawwatu sagalee dinqii nu ergiteef ulfaadhu sadhageenyeen jiraachuutti hin deddeebi'u akka dandeenyu nu gargaara maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin as keessa namni yeroo gubuuf dhaggeeffatu namni wantoota ta'e wayii ofirra dabarsuudhaaf dhaggeeffatu akka hin jiraan maqaa gooftaa Yesuusin si kadhadheera battala sagalee kana dhaga'aniidhaan jireenya isaaniirraa haa ciramu dukkanni fuula isaaniitti haa dhahamu faanni isaanii gaara boqonnaa gaara gammachuu gaara milkoominaa haa qabatu kana hundumaa waan gootuuf ulfaadhu ayyaana kennuuf baay'ise waan nutti dubbatteef galatoom ittiin jiraachuu nu gargaare maqaa jaallatamaa ilma kee gooftaa Yesuus jettee ameen gooftaan koo ayyaana isaa nagaa isaa isiniif haa baay'isu barriif jireenyi keessan haa eebbifamu barumsa keenya guyyaadhaa asuma irratti kan xumuru ta'a itti fufnee guyyaa boruu fi guyyaa itti aanu walii wajjiniin bal'ifnee ni baranna afuurri qulqulluun nu gargaara yaadannoo kana qabadhaa sagalicha irra deebiin dhaggeeffadhaa obboloota keessaniif sheer godhaa kadhataan immoo wajjiniin ta'an dhaamsa keenya gooftaan koo baraaf jireenya keessan haa eebbisu iddoo jirtanitti eebbifamaa shaaloom